dhiisaa jira. Sababni isaa maali? Wanta adda baafate tokko hin jiru. Viidiyoo tokko wayii muuziqaa dhengedda bahee jedhe jechuudha. Isarrattiin chaalenjii wayii godhe uffata aadaa Wallaggaa uffadhee. Viidiyoo san godhee dagadda wamata heeyyuu dhufee laayivii seenee jedhe. Dhengedda Nasrii wajjin Wallaggaa irra fiqee adda garuu uffata Wallaggaa maaliif uffata baasiidha koomantiin guutuun. Wallahi isa dhugaan isin jedha. Obboleewwan dhaggeeffadhaa miira keessaa baati. Maaliif uffata Wallaggaa uffatee laayivii seentaa? Uffata Wallaggaa akka Wallaggaa maallaqa walitti buusee naa kennee hodhisiisee wayii. Osoo nam tokko lama ta'e haa ta'u. Koomantii asirratti barraa'u maaloo Wallaggaa jecha uffata Wallaggaa maaliif uffatee fittee laayivii irra teessaa? Viidiyoo hojjetee bardiisee bayan already. Wallahi isa dhugaan isin jedha bar. Baay'ee natti dhagahame shembooli. Indee? Maalitti qeenyitti tiichummaan qoshaashummaan akkasii sadarkaa kanatti sammuun namaa gad bu'uun guyyaa kamiin Wallaggaa arrabsee beekaani. Indee? Nasrii baalageen kan abbaa haatiin beenne yeroo arrabsitu hiriyyaa kooti noo bakka kanatti arrabsamuun qabu jedhee yoon isa cinaa dhaabbadhee jedhe Wallagga arrabsa jechuudha. Inni kun hudduu keetta galu naash bada qoshaasha. Sadarkaa kanatti nama tuttuqina dhugaa rabbii. Maali horii ta'uun akkasii? Indee? Uffata isaanii dhaqee irraa baasee kaa'ee dhufeeta khalaas. Hin uffadhu sokee. Mirga isaaniiti. Asirratti jechuudha. Namoota lafarra jiran miti jechuudha kan akkas jechaa jiran. Diqaala asirra jiru miti. Koomantii jalatti jecha hin taane barreessanii namoota akka kabajan jaallatamu uffachiisuu hin barbaadu. Kanaafuu maal gochuun qabaree? Irraa ofirraa baasee dhufee taa'e jechuudha. Wallahi isa dhugaan isiniin jedha. Hai. Rakkoon cuunqaboon galata rabbii wallahi. Ilma mootii shanan gidee jechuudha uffata aadaatiinis yoo ta'ee jedhe. Minilikii isa Itoophiyaa bulcha jettuuyyuu huccuu aadaa jechuudha akkaataatti uffatan hawaasa barsiise keessaan bahe alhamdulillah. Dhiisaa waliin tuttuqnu dhiisaa ajandaa waliin goonu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Kottu duula asirra jirtu adabadhu. Hin tuttuqinaa dhiisaa. Waliin goonu dhiisaa. Baay'ee isin kadhachaa jira dhugaa rabbii. Eenyuyyuu wanti eenyu gadi ta'u hin jiru. Eenyuyyuu jechuudha isinii galee eenyuyyuu. Kabajaaf ulfina Oromummaa kanaaf jennee waa hedduu afaanitti cabsannee teenya malee eenyuyyuu eenyurra wanti inni caaluu danda'uuf hin jiru. Kutaan kamiyyuu Oromoon kutaa kanarra wanti inni hangana gadi jedhu hin jiru. Walqixa Oromoon. Hai. Abbaan naaf inda Oromoon kan jette citi addatti bahe qofaa kettuuf ijaari jiraadhu khalaas. Dhaabaa waa dubbachuu jedhee uuyattan maqaa dhaaba keenyaa dhooftan. Akka waan Oromoonni kaan Bangaalii Paakistaan irraa dhufee wayiitti. Indee. Dhaaba kana maal goote jettee osoo gaafattee waanuma tokko wanti isin qabdu hin jiru. Dhugaa rabbiin isiniin jedhe waanuma tokko karameellaa bittee nama bosona keessaa dhufee qoonqoon gogee dheeboteef karameellaa bittee hin beektu. Bishaan tokko jookii tokkotti kennitee hin beektu. Wasakni asirraa amma jechuudha akka waan sabboontuu akka waan gootaati isin falmitu. Guyyaa tokko jechuudha sii galee. Hai. Mee guyyuma tokko gaafa Wallaggaan raggatee jedhu mee maallaquma hanganan kenne jedhi idi kottu risiitiin natti agarsiisime diqaalla sirra jirtu. Ani garuu waan hin godhaa ture sittiin gadi baasaati. Si'ii miti abbaan kee waan Wallaggaan godhe akkan godhee jedhe isin agarsiisaati.
beetara shida. Nasri arrawaa isaa dubbatan kana jechuudha. Innis baalageedhaaf dubbise malee nama gonkuma wallaggaa arrabsuu danda'u miti Nasri. Nasri jarri miidiyaa irratti beeku. Ani waliin oolee, waliin bulee, waliin nyaadhee, waliin dhugee eenyummaa nama kanaa jechuudha. Jabeesseetiin beeka qaceellootti jechuudha. Benefiitii yookaan faayidaa wayii irraa argadhee yookaan argachuuf miti kan hin dubbadhu. Rabbi inni na uume na beeka. Namoonni anas isas beekanu hariiroo aniif inni walitti qabu beeku jabeessanii jechuudha sii galee. Inni dhalataa Arsii gadaba saasa. Ani ijoollee Jimmaati. Karaan gandaanis walitti dhufuuf hin jiru. Akka ilmoo namaatti eenyummaa isaa waan hin beekuudhaaf. Kutaan Oromoo tokko yeroo akka ta'e miidhame beela'u nama taa'ee akka daa'imaatti boo'u waan ta'eef hin jabeessee beeka. Kanaafin namni kun jibbaa gandaa akka hin qabne waan hin beekuuf dhugaa isaa wajjin isa cinaa dhaabbadhee dubbadha. Yeroon kana jedhu yeroo inni ganda namaa arrabsu wajjin hin dhaabadhee hin arrabsine akka inni arrabsullee hin hayyamuuf. Because it's not recommended. Gaarii waan hin taanedha kuni. Boru namni kun naanna'ee miira keessa galee ganda koo arrabsuu deema. Namni ganda namaa irratti ta'uu hin qabu. Sappoort hin godhu kana jechuudha sii galee. Baalagee maqaa gandaa dhaattee ganda kamuu keessa jirtu immoo muka ija siitti cabsuun arraba miti. Hattuudhaan hattuu jechuun arraba miti bara. Baalageedhaan baalagee jechuun arraba miti bara. Diqaalaan diqaala jechuun arraba miti bara. Hindee. Qulqulluu bar kun. Hattuu maqaa ganda namaatiin baatee nama xiqqeessitu, nama arrabsitu, jaartii ilmoo nama jalatti arrabsitu. Maqaa wallaggaa dhattee akkanan jedhin jettee dhukkee irraa kaasee arrabseeti maali badii? Hayy. Wallagga jechuun osoo hin dhalatiin ganda ture hawaasa turedha. Sadarkaa leebilee akkasiiti wallagga miti nama dhuunfaa tokko waan hin qabneen arrabsuudhaan mirga hin qabnus humna hamilees hin qabnu jechuudha. Garuu diqaala maqaa wallaggaa dhaataa 430 maal jedha jara keenya Raashidaa Simbeeka jabeessee akka nama dhaaba adda bilisummaa Oromootiif waa hedduu akka gochaa turte Simbeeka kana sirriitti parsonaalitii kee himuudhaaf miti hin beekta jabeessitee ammas akkas akka ta'e Simbeeka garuu irra keessatti namoota nama arrabsan koomantii jalatti deemaati ilaala ammuma kana mee namoota barreessan keessaa fuuldura maqaa isaanii irratti 430 jedhu alaabaa adda bilisummaa Oromoo irra kaa'atu wallaahi summa wallaahi farri dhaaba kanaa yoo jiraate jedhe ijoollee kana farri dhaaba kanaatiif farri wallaggaa yoo jiraate jedhe isinii galee farri jechuudha maaliif dhaabnis imaammata akkanaa hin qabu obboleewwan keenya Arsii irraa Baalee irraa Walloo akkuma sana ammoo kutaalee Oromiyaa hunda keessaayyuu waraana sana keessa jiru isinii galaa jira obboleewwan humna ittiin arrabsinu hin qabnu ilaalcha isaanii yoo mormellee akka dhuunfaatti isinii galee garuu maqaa dhaabaa jiratti barreeffataa alaabaa jira awwaa biraa dhiisii maqaan asirratti Aljaziiraa kan jiru Aljaziiraan abbaa gootii miti bara Baalageen abbaa argee abbaa koo akka maqaa waameen arrabsineef har'a miti ani osoo ati waa'ee miidiyaan beekin feesbuuk irratti bara 2013 jijjiirradde 2013 sii galee waggaa 9 duran jijjiirradhee jedhe jechuudha. Maaliif Baalageen badiin irraa wadhuun yookaan waan hin raawwanne karan taaneen dhuftee maqaa abbaa goote akkasiin hin gadi dhoofne jedhe. Ana dhukkeen irraa kaaftu dhukkeen irraa kaase. Abbaan kiyya garuu maqaan isaa kabajamee bakka kabajaa qofatti akka waan fedha. Qushashni abbaa fide akka maqaa abbaa fide. Bakka tole haa ta'u nagaa naaturaa yoo isin imasilaa nama nageessaniiti jabaadha bakka akkuma isin tole kula dhuguma rabbi. Mee maal jechuu feeteeti akkam jechuu nama nageessaniin haa arrabsanii. No bakka dhiisaa waan kana dhuguma rabbi utuu bakka dhiisaa waan makana dhiisaa. Rabbumaa jira dhiisaa waan mi torban ga'u jira birmaan. Dhiisaa deebiin ta'uu jechuun. Eftu dhiisuun bara akkasii miti dhiisuun gurbaan afaan isaatiin ijoollee wallaggaa hin arrabsin ka editii waliin godhanii baasaniif haqa isaa himaa. Maal taatan? Inni hin arrabsine haqeeyyuu dubbatu jiraami. Ati akka dhalattu wallaggaatitti nagaya haa uumnu. Naasir Anoolee akkas jee hin arrabsine. Dee dirqitti namarra keessanii afaan ammas Mahamad wanta kan dagaa jira. Aarsanii dubbate inni aarsaniitillee arraban dubbanne gurbaan. Warra miidiyaa gubbaa kajee fi kaan walitti edit godhan. Nin qaba viidiyoo lameenuu sifin ergaa. Abaan guutuu isaa qabu hundi keenyatti waraabbachaa turre. We have full information. Kanaafuu warri amma nagaya uumnaa nagayni haa ta'u jettan araaramaa fi maalii miti namoota gabbahee biyyaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo namni ife odeessaa hin deemu. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessan kan khubaa kan warra gaawwataan hin beeku. Maaliif fi diroonni ja'amu kuni ijoollee teenya takkutaa kudha takkaati wallagga keessatti irra roobse.
Ijoollee wallaggaa qofti nurraan dhumne, maatii wallaggaa qofti nurraan dhumne, haati wallaggaa qofa nurraan dhumne. Kutaa kudha takkarraayi ijoolleen teenya itti dirmachaa bakkayyuu itti dhaqaati dhumaa jirra. Nuti obboleeyyanii yogguu jennu obboleeyyanii miti hin je'ina. Deebi'i uummanni tokko tokko hawayii beekna jee asirratti bahu nuti xayyaara oofuu turre nuti maaree baga nu ooftan ilmaan Oromooti hedduu isin gammanna. Nuti himuu qabdanii? Hai. Ani akan dalam harga itu dukasa bila semua ada anak dua barang. Jadi di sini tiba nak olah kaba. Berarti walida. Wan walid abnu walin gona, wan walin kabajan nu walin kabajan. Pak Roto, sadam tak kira bom malta terterapun. Jambat kita ikasir. Mereka memang kesemanja mame mira kesa sene gurba wajah jena mira kesa sene wanta kanjan. Wanni inni badii jeenjiru gurboota dadhaban harree reeban nama kan firraa dhorkuu dadhabaniiti naasiraanolee afaan laaffata Oromoof hojjeta foloo hedduu qabaa dhabamsiisurraa yaada qaban irraa bu'aadhaa galatoonfadhaa obboleettii teessan hawwii kabajee isin kabachiisuun inuma ittiin boonuu qabdaniiru obboleettii afur dubbachuu jirta waa'ee isiidha irraa bu'aa